Ishee kam jirtu barattoota maqaan koo Barsiisaa Taarriqanii Abdiisaan jedhama. Yeroo darbee barnoota fiiziksii ibsa afaan Oromootiin akka inni isinii jalqabu isinitti himeen ture. Fiiziksii kutaa 9 hanga 12 jechuu kooti. Kan kutaa 9 karaa yuutuubii boqonnaa tokkorraa ka'ee isinii gallakkiseera. Har'a immoo fiiziksii kutaa 10 boqonnaa tokkorraa ka'een isinii ibsa. Mata dureen isinii ibsu dhaqu kuni motion in two dimension sochii kallattii lama yookaan dimensionii lama jedha. Kitaaba keessanirraa fuula 1 hanga 12 irraa argattu jechuudha. Motion in two dimension jechuun sochii kallattii lama jechuudha. Achi keessa fakkeenya sochii kallattii lama kan ta'uu danda'u. One best example is projectile motion. And the other example is circular motion. Sochii projectile fi sochii geengawaa fakkeenya sochii kallattii lama yeroo jennu kallattii olee fi kallattii dalgee jechuudha. Y axis and X axis isa jennudha jechuudha. 1.1 mee amma gaa nuti kan nuti ilaaluudhannu sochii projectileiti kan nuti ilaaluudhannu jechuudha. Mee hiika projectile laannu. Projectile is any object moving through the air without an engine or other motive force. Projectile jechuun wanti tokko qilleensa keessaa injiinii malee yookaan humna isa dhiibu malee qilleensa keessa kan deemu jechuudha. Injiinii jechuun konkolaataa faa xiyyaarri faa kuni karaa injiinii isaaniiti kan isaanii nadaajii yookaan gaazii fayyadamanii. Kanaafiti wanti tokko qilleensa keessa injiinii malee yookaan humna isa dhiibu yookaan humni tokko irratti utuu hin dalagaa'in humni tokko qilleensa keessa isa duukaa utuu hin deemin aluma tokko irratti dalagaa'ee isa booddee ofuma isaatiin qilleensa keessa kan deemu projectile jedhama. Or karaa biraa immoo jechuudha. Any object propelled through space by the exertion of a force which ceases after launch. Kunis isuma hiikma projectileiti. Any object wanti kamiyyuudha qilleensa keessa propelled jechuun qilleensa keessa yookaan space keessa dhiibamu. Wanti tokko qilleensa keessa yoo dhiibame yoom humni tokko jalqaba irratti dalagaa'ee jechuudha. Amma fakkeenyaaf dhagaa tokko in darbannaa humna irratti dalageessine isa booddee dhagaan darbanne sun humni biraa hafaa. Humni biraa hafee ofuma isaatiin qilleensa keessa deema. Inni kun fakkeenya projectileiti jechuudha. Example fakkeenya throw a stone ammannaa kaanee dhagaa qilleensa keessa darbanne fakkeenya projectile ta'uu danda'a jechuudha. Dhagaa nuti qilleensa keessa darbannu kuni daandii kana qilleensa keessa fayyadameeti kan inni dhaqee kufu. Yoo iddoo kana dhaabannee dhagaa kana yoo darbanne dhagaan kuni daandii akkasiidhaan yoo qilleensa keessa deemteeti dhaqee kufti jechuudha. Kanaafiti dhagaa darbachuun fakkeenya projectile jechuudha. Kicking a ball kubbaallee yoo dhiinne isheen illee fakkeenya projectileiti. Kubbaan tokko iddoo kana yoo dhiitamte qilleensa keessa istaayilii kanaadhaan yookaan daandii kana uumuudhaan deemti. Kanaafiti kicking a ball yookaan kubbaa dhiituun fakkeenya projectileiti jechuudha. Kan biraa refile a bullet xiyyitiin illee yeroo dhukaatu iddoo isheetti dhukaatee yeroo waan rukuttu sana dhaqxee rukuttu daandii akkasiirra deemtee dhaqxee wanta sana rukutti. Isheen illee fakkeenya projectileidha jechuudha. Wanti kamiyyuu qilleensa keessa humna al tokko irratti apply goonee humna dalageessisnee qilleensa keessa inni deema taanaan humna inni ittiin qilleensa keessa deemu immoo kan biraan utuu duukaa hin jiraatin akkasittiin yoo deeme fakkeenya projectileiti jechuudha. Okay, projectile motion involves motion in two direction. Sochiin projectile kuniga projectile kuni sochii kallattii lama of keessatti qabata. Involve jechuun of keessatti qabachuu jechuudha. Sochii kallattii lama of keessatti qabata. Yeroo inni sochii olee fi sochii dalgee. Amma fakkeenyaaf ilaa kana fudhannume wanti tokko asii darbatameera haa jennu saffisa inni ittiin jalqaba darbatame yoo ta'e yoon kuni bakka lama itti fayyadamti baqqee iddoo lamatti ramti jechuudha. Kana jechuun tokko olee saffisti tokko immoo dalgee saffisti. Initial
vertical velocity and initial horizontal velocity. Bakka lamatti resolve taati jechuudha. Resolve jechuun illee resolving jechuun splitting a vector into vertical and horizontal component. Damee olee fi damee dalgeetti caccabuu jechuudha. Resolve jechuun split jechuun caccabuu yookaan hiramuu jechuudha. Kanaafiti saffisi kun jechuudha. Saffisi kun akkuma wanti sun darbatamte yookaan uka'uu jalqabdeen saffisi ishee bakka lamatti hirama. Kanaafiti sochiin projectile kun jechuudha. It involves motion in two directions jennaan. Kanaafiti the first one is the horizontal motion, sochii dalgee siiqqeexaa siiqqeeyaa tokko sochii dalgeeti. Inni lammaffaa immoo the vertical motion, sochii olee. Mee tokko tokkoon jara kana haa ilaallu. Wanti qilleensa keessa deemtu kun egaa jechuudha. Saffisaanis haa ta'uu, humnas haa ta'uu, mee sochii dalgee keessatti projectiliin kun maaltu ta'a kan jedhu haa ilaallu. During horizontal motion of a projectile, sochii projectilii dalgee keessatti jedha. One, no force acting on the projectile. Wanti darbatamee dhagaas mukaas waan kamiyyuu haa ta'u qilleensa keessa haa deemu, yeroo qilleensa keessa deemu sanaa jedha. Sochii dalgee yeroo ta'u keessatti humni irratti dalagaa'u hin jiru. No force acting on the projectile. Yookaan immoo maal jechuudha? Horizontal force'n zeeroodha jechuudha. Humni wanta qilleensa keessa deemtu sana dalguma duukaa deemee dhiibu hin jiru humni. Kanaafiti no force acting on the projectile. Horizontal force'n zeeroodha jechuudha. Humni dalgee zeeroo. Next one, no acceleration. Guullillee akkasuma hin jiru. Foormulaa kanarraa force'n hin jiru taanaan guullis hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf yoo iddoo kana zeeroo galchine acceleration guulaaf foormulaa derive yoo goone over m over m yoo jenne acceleration keenya meeqa ta'a? Zeeroo jechuudha. Kanaafiti horizontal motion sochii dalgee keessatti guullillee hin jiru jechuudha. No acceleration. Next one, the velocity stays the same. Ariitiin wanta sanaa ammas sochii dalgee keessatti dhaabbataadha, hin jijjiiramu jechuudha. Finally horizontal velocity fi initial horizontal velocity tokkuma jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo wanti tokko asii darbatame horizontal componentiin isaa yookaan initial horizontal velocity isaa 10 meter per second yoo ta'e imma yeroo iddoo kana ga'ullee 10 meter per second dhuma. Yeroo wanti sun fiigee dhufee dhaqee gara xumuraatti dhiyaate yookaan xumurarra ga'us illee 10 meter per second dha. Kana jechuun ariitiin hin jijjiiramu sochii dalgee projectile keessatti jechuudha. That means the velocity does not change jechuudha. Hin jijjiiramu, constant, dhaabbataadha jechuudha. Horizontal displacement fageenya dalgee jechuudha. Wanti kun amma fakkeenyaaf yoo iddoo kanaa dhuka'e darbatame yookaan dhiitame yoo jenne, yoo iddoo kana immoo dhaqee kufe yoo jenne fageenyi gidduu kana jiru maal jennaani? Horizontal displacement jenna. Akkamittiin immoo barbaadna kan jedhu horizontal velocity ux fi flight time sa'atii waliigalaa isa fudhate yoo waliin baay'isne fageenya wanti sun asii ka'ee hamma asitti deeme ittiin argachuu dandeenya jechuudha. Flight time'n immoo sa'atii waliigalaa iddoo darbatame ka'ee hamma dhaqee kufutti sa'atii isa fudhate jechuudha. Next one, inni itaan immoo sochii olee projectile. Sochii olee projectile keessatti that means vertical motion ennaani. Yeroo kana immoo maaltu ta'a kan jedhu during vertical motion of a projectile. Wanti tokko qilleensa keessa yeroo deemu sochii olee isaa keessatti tokko the vertical velocity does change. Akkasa horizontal miti kaa kun immoo maal jedha? Ariitiin olee ni jijjiramaa jedha. Kana jechuun saffisi inni jalqabaa kan olee fi saffisi xumuraa kan olee tokko miti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Inni jijjirama jechuun as an object moves up its velocity decrease. Wanti tokko asii ol yeroo deemudha. As an object moves up its velocity decrease. Ariitiin isaa ni hir'ataa jedha. While it moves down. Asii gadi immoo yeroo deemu while it moves down its velocity increase.
wanti tokko asii ol yoo darbanne jechuudha. Yoo asii ol darbanne ariitiin isaa maal ta'a deema? Hir'achaa deema. Achi gadi yeroo deebi'u immoo ariitiin isaa dabalaa deema. Kanaafiti egaa kunoo akkuma kana the vertical velocity does change in jijjiramaa kanaaf jedhe sochii olee keessatti. The next one there is acceleration yookaan immoo acceleration due to gravity. Guulli jira sila sochii dalgee keessatti maal jenneerra guulli hin jiru jenne. Acceleration hin jiru. Garuu sochii olee keessatti guulli jira. Guulli jiru kun immoo guula isa kamidha yoo jenne acceleration due to gravity. Guula harkisa dachee dhaabbataa 9.81 meetir per second square. Garaagarummaan iddoo iddootti jiraachuu dandeessi. Xiqqoo garaagarummaa xiqqoon jiraachuu dandeessi. Garuu average meeqatu fudhatamee jira giddu galeessaan jechuudha 9.81. Kanaaf egaa sochii olee keessatti maal jira jechuudha? Guulli jira. Guulli jiru kun immoo guula harkisa dacheeti. Acceleration due to gravity. This acceleration is constant. Dhaabbataadha inni average isaa fudhatamaadha. Average yoo xiqqoo garaagarummaan lafa ol ka'aa fi lafa gadi dhooqaa irratti garaagarummaa xiqqoon yoo jiraatte iyyuu garuu average isaa fudhanne kanaaf iyyuu maal jenna guulli jiru kuni dhaabbataadha. This acceleration is constant. And also the next one during vertical motion. Sochii olee keessatti ammas kan biraan wanti ta'u due to the shape of the earth and it is uneven density, the value of the acceleration due to gravity varies slightly. Guulli kuni isiniin jedheera garaagarummaa xiqqoon uumamuu dandeessi dachee kanarratti. Maalirraan kan ka'e boca dacheerraan kan ka'e. Dacheen akka ji'oogiraafii keessatti maal jedha yeroo baay'ee dacheen boca buphaa yookaan killee yookaan hanqaaquu qabdi jedha. Kana jechuun boca hanqaaquu yoo fudhanne naannoon mudhii isaatii akka ol ka'aadha. Naannoon caafii fiixee isaatii immoo gadi dhooqaadha. Akkuma kana dacheen jechuudha naannoo mudhii lafaatti ol ka'aadha. Naannoo noorzi poolitti immoo xinnoo gadi jedha jechuudha. Iddoo sanatti kanarraan kan ka'e due to the shape of the earth boca dacheerraan kan ka'e guulli harkisa dachee garaagarummaa xiqqoon ni jiraatti jedhan. Fakkeenya for example at the equator naannoo mudhii lafaatti jechuudha guulli harkisa dachee yeroo baay'ee 9.78 meetir per second square dha. Naannoo at the north pole naannoo kaabaatti immoo 9.83 dha. Amma yeroo ilaallu xiqqoo 9.83 tu caalaa jechuudha 9.78. Naannoo mudhiin lafaa ol ka'aadha waan ta'eef iddoo ol ka'aatti guulli harkisa dachee yeroo xiqqaatu naannoo gadi dhooqaatti immoo guulli harkisa dachee ni guddataa jechuudha. Kanaafiti garaagarummaa xiqqoon jirti. Garaagarummaa xiqqoon haa jiraattu malee dhaabbataadhaanii average kana fudhannaa jechuudha giddu galeessaan. Okay, again during the vertical motion there is a force. This force is called weight of the object. Ammas maal jenneerra guulli sochii olee keessatti humni jira. Humni jiru kun immoo humnuma wanta qilleensa keessa deemaa jiru sanaadha. Next one. The vertical motion of the projectile is an example of uniformly accelerated motion. Sochiin olee kuni gaa'edha. Projectile keessatti sochiin olee kuni fakkeenya guula wal fakkaataa jin tokko. Fakkeenya guula wal fakkaataadha jedhani. That means this means we can use the equation of uniformly accelerated motion. Sochii guula wal fakkaataa foormuulaa isaa fayyadamnaa jechuudha. Guula wal fakkaataa fi sochiin olee tokko heddii ta'e fakkeenya nuti yookaan foormuulaa nuti fayyadamnullee fakkeenyuma guula wal fakkaataadha. Foormuulaa guula wal fakkaataadha jechuudha. Kunoo kutaa 9 boqonnaa 2 keessatti sochii guula wal fakkaataa keessatti foormuloowwan 5tu jiru. Asumarraa diraayivii godhanne sochii oleef illee isuma kana fudhannaa jechuudha. Xinnoo kan nuti jijjiirru
sochii olee keessatti guulli dhaabbataadha G fayyadamna. Iddoo S immoo H fayyadamna oleedha waan ta'eef. Kanaafiti sochiin olee jechuudha sochii guula wal fakkaataa wajjin tokkuma foormulaa isaanii fayyadamna jechuudha. Eeshi mee utuu gara foormuloota kana fayyadamnee kaalkuleeshinii hojjechuu hin danda'a. Utuu achi naqin fuuldura garuu qabxiiwwan lamaan kana sirriitti beekuu qabna. Maal jedha? For an object release or drop or fall from a height h, its initial vertical velocity is 0. Akkas jedha. Wanti tokko jedha waan ol ka'aarraa release, drop, fall. Jechoonni kun yeroo baay'ee hiika walitti dhiyoo qabaatu. Release, drop, fall. Release gallakkisu, drop kufu, fall kufu waluma fakkaatu. Hiikin kun waan ol ka'aarraa waan tokko yoo gallakkisne, yoo gadi dhiisne, yoo kuffisne yeroo hundaa saffisii olee jalqabaasaa 0dha jedha. Amma fakkeenyaaf firee abukaadoo, firee burtukaana faa kana yoo fudhanne, mangoo faa kana yoo fudhanne yeroo bishaatanii hin kufu achi gadi. Drop, release, fall ta'u jechuudha. Yeroo akkasii kana initial vertical velocity isaanii 0dha jedha. Kan biraa immoo qabxiinti beekuu qabnu for an object wanti tokko jedha for an object thrown vertically upwards, its initial vertical velocity and acceleration due to gravity are in opposite direction. Kun immoo akkasi waan tokko asii ol darbanne yoo ta'e jedha. Thrown vertically upwards, asii ol darbanne yoo ta'e saffisi jalqabaa waan asii ol darbatamee fi guulla harkisa dachee kallattii faallaadha jedhaan. Kana jechuun maal jechuudha? Saffisi waan asii ol darbatamee suni gara asii oliitti yoo deemu guulla harkisa dachee immoo gadi harkisti. Jarri kun faallaadha jechuudha. Karaa biraa immoo kunooti amma fakkeenyaaf siiqqeeyaaf siiqqeexaa yoo fudhanne, siiqqeeyaa yoo fudhanne garri olii isaa pozitiivii yoo ta'e garri gadii isaa negatiiviidha. Akkuma kana jechuudha. Wanta tokko asii ol darbanna taanaan saffisi isaa gara pozitiiviitti deema. Guulla harkisa dachee immoo gara negatiiviitti harkisa. Kanaafiti yeroo foormuloota akkasii fayyadamnee waan tokko asii ol darbatama taanaani initial velocity keenya yoo pozitiivii fudhanne acceleration due to gravity keenya negatiivii fudhannaa jechuudha. Maaliif jennaan kallattii ibsuudhaan. Yoo wal jijjiirres hin danda'ama. Yoo wal jijjiirree maaliif garri olii kuni akka negatiiviitti yaaddanii gara gadii kana immoo akka pozitiiviitti yoo yaaddanii initial velocity waan asii ol darbatamee gara negatiiviitti deema. Guulla harkisa dachee immoo gara pozitiiviitti deema jechuudha. Yoo kana wal jijjiirtanii yaaddanii fudhattan jechuudha. Gara olii akka negatiiviitti yaaddanii gara gadiitti immoo akka pozitiiviitti yaaddu yoo ta'edha kun. Malee kanaaf yoo noormaaliidhuma asii ol pozitiivii jettanii garri gadii immoo negatiivii yoo jettanii initial velocity keessan pozitiivii fudhattu, G keessan immoo negatiivii fudhattu jechuudha. Okay, meeqa foormuloota kana fayyadamnee gaaffii kana shaakallu. What is the time taken for a ball dropped from a height of 20 meters? Akkas jedha. Kubbaa tokkotu hojjaa meetira 20 irraa gadi kufte yookaan gallakkifamtee jedhaan. Maal jedha? Sa'aatii meeqa fudhata lafa ga'uudhaaf jedhaan. Kunooti egaa mee waan kennamte as keessaa gaaffii kana keessaa kan kennamee jiru drop waan jedhuuf achi gad lakkifame meetira 20 irraa waan ta'eef initial vertical velocity isaa 0dha. Guula harkisa dachee 10 meetr per second akka fayyadamnu nutti meera. Achi hojjaansaa 20 meetiriidha. Kunoodha. Required maaltu gaafatame kan jedhuu fi required timeidha, yeroodha jechuudha. Wanti kuni oleedha waan ta'eef drop achi gad lakkifame sochiin inni godhaa jiru sochii oleedha waan ta'eef foormulaa sochii olee isa lammaffaa isa sadaffaarra jiru kanatu nu gargaaraa jechuudha barbaadamaa keenya argachuuf. H is equals to
UYT plus half GT square kunooti as keessaati jechuudha. Taayimii gaafatamne waan ta'eef medura formulaa T kana qopheessina. Let us drive formula for time. Formula T kana keessa iddoo kana 0 galchina finne maaliif UY keenya 0 dha waan ta'eef yeroo 0 galchinu 0 times T ni 0 dha jijjirama hin fidu. Kanafu eewudha jechuudha. H is equals to half GT square taf. Half GT square kana immoo yeroo baay'ifnu kunoo kana arganna. H yookaan hojjaa wal qixa GT square over 2 ta'a jechuudha. Jala kana gaa waniitu jira. H over 1 dhoksaatti gaafa nu barbaachisutti fayyadamna over 1 yoo jenne maaliif ennaan T kana bilisa baasuuf deemaa jirra waan ta'eef qaxxaamura baay'isname maal jenne as jala wanii jira 1 times GT square kuno GT square dha 2 times H immoo 2H dha. Amma gaa T kana bilisa baasuu fi jalqaba maal goona G kana biraa balleessuu qabna. Akkamitti balleessina gamlachuu meeqaafirra G firra jechuudha. Kuno over G yeroo ta'u G kun G badee T square tu qobaasaafaa as maal tafe jechuudha 2H over G ta'e jechuudha. Ammallee T kun bilisa hin bahin jira. T kana bilisa baasuu fi maal gochuutu nurra jira jechuudha. Square tu jira waan ta'eef square kana yookaan 2 kana biraa balleessuu fi gamlachuu maal goona square root jala galchina. Isa kanas square root jala galchina. Yeroo square root jala galchinu square root of T square T ta'a. T is equals to square root of 2H over G ta'a jechuudha. Amma gaa maal goonerra barbaadamaa keenyaa fi formulaa kunoo qopheessineerra jechuudha. Inni ittaanu maal gochuudha kennamaa keenya fuune iddoo isaanii galchuu. Iddoo H eewutu gala 20tu gala. Iddoo G immoo 10 meter per second square tu galeeti T bilisa baafna jechuudha. Yookaan immoo T dhaaf barbaan kunooti gaalaam kunoo tuun silmoo jira. Iddoo H 20 meetrii galchine iddoo G 10 meter per second square galchine. Eshi kunoo gaa yeroo seera herregaatti fayyadamne yoo salphisne imma meetiraan balleessine 0 immoo 0 yoo balleessine square root jalatti maaltu hafe 2 times 2 tafe 2 times 2 immoo 4 dha. Unitiin immoo S square tafe jala kana immoo yeroo square root jalaa baafnu square root of 4 2 ta'a. Square root of second square immoo S ta'a. Kanaaf egaa kubbaan kun egaa meetira 20 irraa kaatee lafa ga'uu fi sekendii 2 itti fudhatee jechuudha. Okay, gaaffii lammaffaa immoo maal jedha? Calculate the final vertical velocity for a ball dropped from a height of 80 meter. Ammas kubbaama tokkotu meetira 80 irraa gadi kufte yookaan gallakkifamtee jirtidha. Maal barbaadeedha? Final vertical velocity saffisaa xumuraa isheen ittiin lafa geessudha jechuudha. Ilaa kunooti formulaan kun arfaffaarra jira asirra Vy dha kan nuti gaafatamne. Vy square is equal to Uy square plus 2gh kan jechuun the final vertical velocity. Equation kana fayyadamnee jechuudha. Kennamaa keenya yoo qopheessinu wanti sun ammas achi gallakkifamte waan ta'eef initial vertical velocity keenya 0 taati jechuudha. Maaliif ennaan drop dha akkuma sila isinitti hime hojjaan isaa meeqa meetira 80 G 10 meter per second square dha. Required yookaan barbaadamaan the final vertical velocity dha jechuudha. Kanaaf egaa the final vertical velocity dhaaf yeroo formula isa arfaffaarra jiru yeroo fudhannu kunooti. Ammas egaa formula kana bilisa baasna maaltu square tu mataa isaarra waan jiruu fi square kana dura biraa balleessina. Mala akkamiin biraa balleessina? Gamlachuu square root jala gashina. Isa kanasi square root jala gashina. Yeroo gamlachuu square root jala gashinu square root of v square v y maal ta'a? Kun immoo square root jala jira. Amma gaa formulaan qophaa'eera jechuudha. The final vertical velocity barbaadamaa keenyaaf formulaan qophaa'ee waan jiruu fi innee iddoo isaa yoo qabsiisna jechuudha. Uy square kan jedhu 0 keenya fidnee 0 square jenna plus 2 times g times h dha. Kun immoo
tuun jira. Iddoo G 10 meetir per second square gashina. Iddoo H immoo 80 gashina. Square root jala jirti jalattiin kuni. Amma gaa zeeroon kun egaa hin bada. Zeeroo lakkoofsa kamitti yoo idaane jijjiirama hin fidu waan ta'eef kana baay'isna 2 times 10 times 80 yeroo baay'isnu meeqa arganna 1600 yookaan 1600 arganna. Yuunitiin asii meetir times meetiriin meetiri squareedha second square sulumayyuu jira. Square root jala kana baasuufi ilaa kuni square root jala jira kana yaadadha. Square root jala jira kuni 1600 kana ilaa akkasittiin barreessuu nan danda'a. 16 baay'isuu 100 tokkuma kuna square root jala jira immoo hin dagatina square root jala jira. Amma gaajirri kun lamaan 16 baay'isuu 100 square root jala yeroo baasnu square rootiin 16 4 ta'a. Square rootiin 100 immoo 10 ta'a. 4 baay'isuu 10 14 ta'a jechuudha 40 ta'a. Yuunitiin isaa immoo akkamittiin ba'ee meetiri squarein square root jala yeroo baafnu meetirii ta'a. Second squarein immoo secondii ta'a. Kanaafiti the final vertical velocity of this ball is 40 meter per second. Saffisi xumuraasaa kubbaa kana meter per second 40 ta'a jechuudha. Gaaffii sadaffaa haa yaallu. An object is launched vertically with an initial vertical velocity of 20 meter per second. Waan tokkotu jechuudha asii ol launched hin dhuka'e. Asii ol dhuka'e saffisa inni ittiin jalqaba dhuka'e immoo kunoo kana saffisa isaa jalqabaa jechuudha. Calculate its velocity jechuun final vertical velocity after 1 second. Secondii tokko booda saffisi xumuraa isaa meeqaa jedha. Kennamaa keenya yoo baafannu barbaanne initial vertical velocity 20 timing 1 secondiidha. G keenya negatiivii fudhanna. Akkuma sila isinitti hime wanti kun asii ol darbatame waan ta'eef initial vertical velocity fi guulla harkisa dachee faallaa waliidha. Inni kuni gara positiiviitti deema, guulla harkisa dachee immoo gara negatiiviitti harkisa. Kanaaf negatiivii fudhanne requiredin keenya maalidha jechuudha? The final vertical velocity dha jechuudha. Okay. Kunooti egaa formulaan keenya kun tokkoffaarra jira. Sochii olee equation of vertical motion dha. Tokkoffaarraa fudhachuu dandeessu gabatee armaan oliirra. The final vertical velocity is equals to initial vertical velocity plus gt. G'n keenya 10 meter per second akka fayyadamnu nutti himameera. Kana galchuudhuma gaa iddoo uy 20 meter per second gashina, iddoo g minus 10 fayyadamna, iddoo time immoo secondii fayyadamneeti. Minus 10 times 1 meeqa arganna minus 10. Ilaagaa secondiin kuni asii irra jira asii jala jira. Secondiin tokko secondii isa kana balleesse tokko tafa jechuudha meter per second tafa. Therefore when we subtract 20 minus 10 yeroo walirraa hir'isnu maal arganna 10 meter per second arganna jechuudha. Kanaafidha the final vertical velocity after 1 second. Secondii tokko booda wanti asii ol darbatamte kuni kuno kanarra jira jechuudha saffisiisa. Fi gaaffii xumuraa kana gaa immoo isintu yaaltanii guyyaa biraa mata duree biraa qabadhe yeroon immoo deebisaa qabadheni isinii dhiyaadha garuu ammasitti iyyaaltu isinii. A stone is thrown vertically upwards with an initial vertical velocity of 10 meter per second. What is its final vertical velocity after 3 seconds? Isma ammaajii wal fakkaata. Dhagaa tokkotu asii ol darbatame saffisa inni ittiin darbatame inni jalqabaasaa kana jechuudha. Saffisa jalqabaasaa sekondii 3 booddee saffisi isaa meeqa ta'a jedha. Formulaa isa amma fayyadamtu deebii kana manatti yaala. Ati guyyaa biraa yeroo mata duree biraa qabadhe dhufummoo deebiisaa isinii qabadheen dhiyaadha. Ammasitti iyyaaltu garuu yoo inni isinitti cime fi kan biraallee gaaffiin isin rakkisu yoo jiraate kuno karaa iimeelii kootii kana lakkoofsa bilbilaa koo telegiraamii koollee kana fayyadamtanii waan isin rakkise na gaafachuu ni dandeessu. Barnoonni kun yeroo yerootti akka isin gahuuf immoo
yeroo yerootti gadhiifama jechuudha. Kanaaf subscribe ituu gootanii baay'ee isin fayyada. Keessumaa naannoo hoolotaa warri jirtan immoo waan isin rakkisuu yoo jiraate qaamaan yoo na gaafattan isinii ibsuu fi ani qophiidha. Thank you very much.